namni bilbila yeroo isinif bilbile akkaataa bilbilli keessan maqaa abbaa lakkoo isinif bilbileedhaa sagaleedhaan itti isiniif waamuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka nuti baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaban fa'aa turaan dhufa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessanitti gad buufachuu isin barbaachisaa aappii kanaa gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda jalatti michuu joobis kajuu jalarra sinii baasirra tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii warra tokkoof kilikni gootu ammallee haal kanaan sitti fitaa solo ta'e foon sarchii irratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee maa barreessitan achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haal kanaan suuraa kan seetaa suuraa kan tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa lultaa gad deemtu dhumaati achi booda dhumarratti qalamadii waan kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood kan turtii daawulood isa tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayyee daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haal kanaan mana maasirratti tokkoof kilikni gootanii ammallee tana enable gootanii haal kanaan ooni gootu ammallee kinoo inni isa kana jechuudha asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee isaatti default kan kilikni gootu achi booda kinoo haal kanaan ooni ta'a jechuudha kana hundumaa haal kanaan kanneen ooni gootanii achi booda jalatti save settings kan yoo hanta tokkoof kilik gootanii save irratti gootanii egaa haal kanaan aappii kana gad buufatanii settings kana ooni godhatanii jechuudha booda yeroo namni bilbila isiniif bilbilu bilbilli keessan alaatunuma maqaa abbaa lakkoo isiniif bilbileedhaa sagaleedhaan isiniif waamuu jalqaba yookiin sagaleedhaan isiniif waamu.